barra saa xiqqoo sii fudhannee haasofna daqiiqaa 10-20 fudhannee haasofna jechaadha. Haasawuufis waan qophoo ta'eef wanni irraa haasofnus dhimma kenna waan ta'eef especially hawaasa muslimaa waan ilaallatu waan ta'eef xiqqoo isii waa walii ibsaa deemnaa jechaadha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala diina al-islaamiin gaafa nu badhaasu nuti barbaannee arganneetii miti irra caalaan isaa fedha rabbiitiin rabbiin barbaadee nu kenne keessattuu warri dhalootaan irra dhufe kenna rabbiiti subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf diinii kana jabeeffannaa qabeenya keenya lubbuu keenya caalaas waa hunda keenya caalaas diinii keenya durfannaa jechaadha. Seenaa isa darbe irraa xiqqoo isii as kaasnee waan keessa dabarre kaasnee waan amma itti jirru immoo waliin laalla. Dhimmi islaamaa haga daara duniyaa irra jirru eenyu nu yaachisuu qaba. Maaliif hadafni keenya gaafa uumamni rabbiin subhaanahu wa ta'ala taphaaf nun uumne waan ta'eef jechaadha. Purposely dhufne waan ta'eef hadafa keenya waan beeynuuf rabbiin afaxasibtum annama khalaqnaakum cabasan wa annakum ilayna laa turja'uun tapha wayitiifuu isin uumne hojiidhaaf isin uumne malee nuun jedha rabbis subhaanahu wa ta'ala. Idan islaamummaa keenya keessatti hojiidhaaf eega uumamne islaamaa wajji akkam jirra kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Dhaabbileen islaamaa akkam jiran kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Hooggansi islaamaa akkam jira kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Maaltu irraa barbaachisaa? Eessa jira? Maaltu hojjetamaa kan jira kan jedhus ilaaluun barbaachisaadha. Asirra waan gabaabduu walii ibsaa deemna jechaadha. Gaafa nama biraa quba namatti qabaa, gaafa ofii immoo afaan ofii qabataa islaamummaa wanni jedhame wanni akkasiin jiru. Wal gorfachuun yoomiyyuu taanaan barbaachisaadha. Walii obsuun barbaachisaadha. Karaa walii eeruun barbaachisaadha. Nasihaa walii qaddamuun barbaachisaadha yoomiyyuu taanaan. Nasihaa keessaa walii himnu caalaa immoo ka hawaasni illee wajjin gaafataa wal gaafataa waliin deemnu irratti haasa'uun barbaachisaadha. Waa hunda miidiyaa kana irratti hin baasan. Waa hunda illee hin dhiisan. Kanaaf akka itti wal fahamnu warri daawwattanis warri ergasis daawwattan waanuma hunda finnee miidiyaa irratti gad hin dhiisnu san quba nu qabaadha. Waanuma hunda illee dhoksinee mana keessaan hin teennu san illee quba nu qabaadha. Warri kursii fi aangoo irra jiru illee. Maslaa uummata islaamaatiif waan barbaachisu hunda irratti adeemsa isaa sirreessinee wajji mari'annaa jecha. Hubannollee walii kennaa deemna. Hawaasas bakka inni jiruu fi bakka inni jiraachuu qabu walii ibsaa deemnaa jecha. Kuni akka qaayidaa tokkotti nu haa qabamu. Qaayidaan lammaffaa namni tokko hooggansarra hogguu jiraate yookiin nama dura hogguu jiraate nama hunda gammachiisuu hin danda'u. Kafaallaa waan kanaa fahamu jira. Kammoo dhimmi isa laallatu jira. Kammoo akka isarraan haasofne yoo irraa haasaan hin feene hedduutu jira. Kanaafuu hunda hin gammachiisna jechuu waan hin ta'iniif kunillee akkasitti hubatamuun barbaachisaadha. Isa sadaffaan immoo namoota nu beeknu. Yeroo filannoo irraa jalqabee asiin dura jalqabee namoonni nu beeknu maqaa dhuunfaa isaanii dhiisanii maqaa feesbuukaa maqaa tokko tokko moggaafatanii koomentii gaggaarii nuu kennan kan isinillee beeknu jechaadha. Kan nama isinii banillee beeknu kan maqaa keessanillee beeknu kammoo maqaa biraatiin koomentii nutti barreessitanii keessaanis alaanis barreessitan isinis irra caalaa kenna wal beekna waan ta'eef akka hin dogongorree jechaadha. Irra caalaa kenna wal beekna waan ta'eef walillee himtan waan ta'eef wayita himtanillee hin beektan waan ta'eef koomentii hogguu gootan maqaa nama biraatiin maqaa dubartii maqaa biyyaa maqaa qabsoo maqaa biraatiin hogguu miiseeja nu ergitan harka 70-80 waan beeknuu fi eenyuun akka ta'e hattaa barruurra hattaa dhaamsarra hattaa loqodarra hattaa qubeerra jecharra wal beeknuu fi isinillee xiqqoo nubsitan jechaadha.
warri keessaan barreessitanii fi gubbaarra barreessitanii yaada garaagaraa dhiyeessitan. Inni sadaffaan immoo warri gaaddisa islaamummaa jalatti masdara rizqii godhatanii waa buttan. Warri immoo yoo majlisni hin jiraatin jiruun teessan gabaabattu. Warri yoo qadiyyaan islaamaa hin jiraatin dhimmi islaamaa wayii hin jiraatin hojiin isin harkaa laaffatu. Warri immoo karooraa fi tarsiimoo ofiirra deemuu dadhabee namarratti bileem godhee nama kaa'u isinillee hin obsitan jechaadha. Kanaafuu gara ajandaa kennaa deemnaa jechaadha. Gara ajandaa kennaa deemna. In fact, ammarraa haasaa jalqabna kun muqaddimaadha. Xiqqoo isiin dheeressa waan jedheef dhaggeeffachaa waliin deemna. Muqaddimaadha. Samarii immoo waliin laallaa jechaadha. Samarii isaa waliin laalla. Bismillaahi rahmaani rahiim jennee jalqabna. Wanni haasofnu kun guutuun isaa lillaahi wa rasuul rabbiif ta'uu qaba. Ajrii itti argachuun jechuun barbaachisaadha. Warri dhaggeeffattanillee positively dhaggeeffachaa deema. Maaliif positively dhaggeeffachaa deema jennaan ilmi namaa kana rabbiin gurra lama kenneef. Mirgaan dhaggeeffachuu barbaadan dhaggeeffata, bitaan dhaggeeffachuu barbaadan. Ija lama kenneef. Ija mirgaatiin ilaaluu barbaadan ilaala, ija bitaatiin ilaaluu barbaadan ilaala. Kanaafuu sunillee akkasitti yaadamu. So, qabsoon ummata islaamaa eessarraa kan jedhu kan yeroo gabaabaa fudhanna. In fact, majlisni kun nama guddaa, aalima guddaa, hayyuu biyyaa kan namni marti irratti walii galu Sheekh Muhammad Saanii Habiibiin ifaajee isaaniitiin saahibbootan isaa hiriyootan isaanii wajjin warra amma immoo taayitaarra jiru wajjin qabsoo godhameen kan dhaabbatedha. Qabsoo waggaa 2004 irraa jalqabee achi dura immoo munazzamat shabaab 87 warra qabsaa'ee irraa jalqabee walitti kennaa waan dhufame malee waan namni tokko harkatti qabatee deemeenii fi deemiti jechaadha. Qabsoon ummata islaamaa walirraa fuudhinsaan dhufe malee qabsoo nama tokkootii miti, hoggansa nama tokkootii illee miti. Hundattu sheerii keessaa qaba jecha. Yaadaan haa ta'uu, humnaan haa ta'uu, ilaalchaan haa ta'uu, qabeenyaan haa ta'uu, lubbuu kafaluun haa ta'uu, hidhamuun haa ta'uu, biyya bahuun haa ta'uu, hundi sheerii keessaa qaba. Namni rabbitti amane hundinuu jechaadha. So waan nama tokko galchin waan hin taaneefi kan hawaasa bal'aatii jechaadha. Hawaasni kun immoo eessa jira jennee yoo ilaallu ka biyya keessaa haa ta'uu, ka biyya alaa haa ta'uu, hunda isaatu ammatee kontribiishinii hawaasni kun kenneen ifni kun xiqqoo isii argamee jechaadha. Hammi amma arginu kun. So achirraa as finnaa jechaadha. Sheekh Muhammad Saanii Habiibirraa kaasnee as dabarsina. Sambooda 87 keessa namoonni baay'een hin du'anii, baay'een hin ajjeefamanii, irra caalaan mana hidhaatti galanii, kan akka Joolee fa'aa namoonni guguddaan akka Sheekh Sayyid Ahmad Mustafaa fa'aa kunniin hundi isaanii kun biyyaa bahee so deemee 2004 dhufe 2004 irratti immoo ijoolleen shabaabaa dimsachinis samaa hundi isaanii warri maqaa dhahuu dandeenyu Ustaaz Ahmadiin irraa jalqabee Kaamil Abubakar hundi isaanii mashaayikni gurguddaan immoo Shajjiraa jalqabee Dr. Kamal Shaqqaahir sheekonni keenya akkuma jiranitti. Kuni hundinuu gatii kafalanii mana hidhaatti galanii Sheekh Sultaan Faat, Shajjiin Faat hundinuu hidhaa keessa turanii waggaa tokkoof 8 marti isaatu hidhamee kun waggaa 4 kun waggaa 6 akkasitti dhufe jechaadha. Qabsoo marhalaa sadaffaa irratti immoo nuti sitti dabalamne kan duraan duuba jiru duratti as deebi'ee kan dura jiru immoo duubatti as deebi'ee wajji dhufnee jechaadha. Maarakaa keessa seenamee dirree keessatti jechaadha. Hundi isaatu gola golaa soo hojjetu dirreetti walitti dhufee jechaadha. Gatiin kaffalame. Isas kan beeytan sanii karaa saniin hojjetamee irratti waldhabbiin guddaan ka'ee Sambooda waggaan 3 akkasii dhume, waggaan 3 lammaffaan dhume, amma bifa haaraatti ceenee marhalaa qaba. Kana keessaa waa lama wal bira qabnee ilaaluu hin dandeenya. Qabsoon takka jalqabamtee yoo goola balan taate uf nyaachaa deemti. Uf nyaachuu isii kan beeknuun gaafa 87 namni sun hundi dhumate deemee gaafa 2004 itti dhufu goolabamuu qaba ture. Hiiroon yeroo sanii, gootonni yeroo sanii, beeytonni yeroo sanii, warri gatii kafalee hundi isaa rikoogniishiniin kennamee fi taa'uu qaba ture. So sunillee akkasumatti baatee dhufee dhimsachinis sanatti kenne jecha. Sagaleen kennaa dhagamuu dhufe, sagaleen kennaa dhagamuun hin deeme, hin hidhame, gatiin kafalee hin bahe goolabamuu qaba ture. Naareeshiniin isaa
qabsoo islaamaa yeroon godhame kana goolabaa deemama. Sunis osoo hin goolabamin waggaa 6 har'aatti as ce'e. Waggaa 3 keessa turre sunin dhumate sunillee goolabamee osoo bakka hin gahin kan waggaa 3ffaa lammaffaatti aane san booda ammoo amma filannootti itti aane. So qabsoon keenya goolabamaan deemuu jechaadha. Kun maal argisiisa? Rool number 1. Kanuma dhufetti fudhatee deema malee ka duraan darbe sanii gatii kennuu, gatii kaffaluu, kabaja kennuu, ilmaan isaa, maatii isaa, jireenya isaa waan bittinnaa'e too'achuu wanni jedhamu kun achuma kaamee bira darbamaa jecha akkuma warra politishaanaa jecha. Politikaan qaamii wadaajim xalaatiin miila'u. That's all. Diiniin akkasii miti. Waan siyaasa keessatti baratan as fidanii xiloo maalafi yoo ta'e kun diinirraa ala jechaadha. Siyaasni seera qaba. Marxism, Leninism waan jedhanii tokkochi jira jechaadha. Filosofii qaba. Filosofii Western philosophy, Eastern philosophy, Islamic philosophy, modern political philosophy jedhanii siyaasan seera mataa ofii qaba. Marxism seera isaatitti jecha. Leninism wanni jedhamu kun is a political, economic and social theory. Kuni seeneffama falaasama namni tokko filosofii tokko qabatee falaasama wayitiin ittiin dhufu jechaadha. Which means kunniin warra Karl Marx and Frederick Engels warri jedhamu ijaaree jecha. Kuni Marxism ka jennuun. Wanni waan kana keessa seennuuf har'a qajeelatti wal hubataa deemnaa jechaadha. Ija qalbii qabduun, ija gaara duubatti waan argituun, sammuu xiqqoo bilchina qabduun, sammuu immoo waa hubachuu dandeettee egereen keenya maal fakkaata jedhuun wajji haasofnaa jechaadha. Haasaa haasofnu kana keessatti namoonni understand gochuu hin dandeenye yeroo biraa waliin deebi'uu hin dandeenye just leave it. Warri hubachuu danda'u waliin haasofna jechaadha. So Marxism jedhanii Leninism jedhanii seera addunyaatu jira. Is politically tokko. Namni filosofii kana duuka deemaa jechaadha. Wanni kun core value isaa maalinni esseet wanni jennuun wanni qiyamni inni qabatee mabda'ni inni qabatee deemu maalinni historical materialism warri Marxism kunniin kan qabatee deemu jechaadha. Fakkeenyaaf burjaa alla gaji jira. At same time ammoo owner warra ta'ee fi worker warra jennuun warra dafqaan bulatu jira jechaadha. Kun core value isaati. Yoo warra western philosophy keessa seenne immoo bifa torba jira. Idealism, realism, rationalism, existentialism waan jennuun kanattu jira jechaadha. Philosophy. Kun immoo idealism yoo ta'e warri Plato maalii jedhaniin kuni haqa irratti waan hundaa'ee dalaganii jecha reality waan mul'atu irratti. Fakkeenyaaf ardal waaqe. Fakkeenyaaf majlisni keenya akkam jira akkuma waliin beeynu jira. So malli isaa maaliin akkas jecha haqti isaa. Humni jaraa, dandeettiin jaraa, beekumsi jaraa, qorannoon jaraa maal fakkaata yoo jenne akkuma waliin beeynu kana jira. Maaliif meet maal argita? Nothing there. Wanni argitu wanni haroo inni tokko keessa hin jiru jecha redundancy dha. Ittuma deebi'ama kursiin isuma namni deemee bakka waan jijjiirama san booda irra taa'ama wanni niyyatanii manaa bahan bakka san ga'uudha jecha. Silaa namni tokko gaafa taayitaa argadhe waan akkana hojjedha jedhee manaa ba'a. Gaafa aangoo argadhe waan akkasii hojjedha jedhee manaa ba'a. Irra caalaan isaa achi ga'uuf manaa ba'a. So achi gennaan alhamdulillahi rabbil alamin jecha. Hunda jedhaan jiru. Namarraallee haasa'an jiru. Sistemarraa haasofne jechaadha. So achi ga'uuf qabsaa'ama malee achi ga'ee achirraa inxilaaqa godha springboardiidha wanni jedhamu meentaalitii namaa keessa hin jiru jecha. Maaliifi namni maashaallah tabaarakallaa eebaluu kenna nu wayya jedhee ergate. Kriteriyaan itti bahee, dandeettiin isaa itti bahee, beekumsi isaa itti bahee, dookumentiin isaa ilaalanii, muuxannoo isaa ilaalanii, bu'aa inni buuse ilaalanii qabatama lafarra jiru. Waan naannoo isaa irratti hojjete masiidaa akkam ijaarsisee, madrasaa akkam ijaarsisee, hawaasa akkamitti qabataa, daawaa akkamitti godhaa, akkamitti addunyaa hubata kan jedhu ilaalamee osoo hin ta'e, maashaallah tabaarakallaa isa nu wayya sheeka kenna maashaallah jedhamee dhufee irra caalan jechaadha. So karaa kanaan dhufee waan haaraanuu fida jedhanii yoo eegan doesn't make sense. Kanaafuu gaafii qaba jecha. So warri western philosophy siyaasa yoo ta'e idealismii qaba. Based on reality kan jennuun reality based ideas kan jennuun kan. Warri immoo realism immoo akka Aristotle fa'aa jechaadha. Yoo siyaasa taate akka Aristotle fa'aa kunniin
wanni reality jedhamu kun it exists independently jedhanii amanu. Warri achirra tare immoo rationalism warri jennuun kun. Rationalism warri jennuun beekumsi sababa wayii irraa ka'aa jedhee warra amanu jechaadha. Beekumsi mataan isaatu. Knowledge from reason. Rakkoo tokko irraa kaatee beekumsa bira geetta jechaadha. Fakkeenyaaf islaama irratti miidhaa yoo uumame achirra dhaabbattee beekumsa waan sanii beekumsa islaamummaa waaqii waan sanii hubattee hiitaa jechaadha. So kunis filosofiidha. Amma existentialism kan jennu kun freedom kan jennuun kana jedha. Kuni warra westerniiti. Gara as deebinee modern political philosophy yoo deebine immoo modern political philosophy yoo deebine fakkeenyaaf liberalism wanna jennuun warra liberal jedhaniin kana jecha. Kun maaliin freedom fi democracy kun siyaasaa warri siyaasaa kanatti fayyadamu. Socialism yoo ta'e equality shared wealth ማለት ነው. Kun immoo qabeenya qixa qoodamuu jechaadha. Tokko gadi ta'uu dhiisee akkuma Kooriyaa, akkuma duraan dargii kennaa, akkuma biyya kennaa jechaadha, akkuma Chaayinaa, biyyoota Raashiyaa kanneen sooshaalistii ta'anii jiraatan jechaadha. Maaliif tokko gadiin hin jiru qoodamnee jiraanna jecha sooshaalizimiin isa sana. This is philosophy. Philosophy eenyuti? Modern political philosophy kan jennuun jechaadha. Itti aanee kan jiru warra communismiti. Kilaasiin hin jiru jechaadha. Gubbaa fi jalli hin jiru. ስለዚህ gubbaa fi jalli waan hin jirre kilaasiin standardiin hin uumamne jechaadha. Gargari royal family jira miti biyya kana keessatti kan warrantu qabne jira bar. Warrantu qabne balleessee tolchee warrantu qabne jira jechaadha. Tokko kan sheeka yoo taate daa'ii yoo taate ustaaza yoo taate warra dogongorallee yoo inni dalage ati ittiin dubbanne jira jechaadha. Itti dubbannaan baaxilarra jirta jedhee kasi yaadu. Kunis biyya kana keessa jira jechaadha. Isaan taanaan dogongorraan hin ta'u bakka dogongoran jedhamu. Sheeka kenna taanaan dogongoran jedhamu. Alima kenna taanaan dogongoran jedhamu. Walau kaan asoo inni sittiin daayyatti sinaqaa jiraatellee laa jedhamee bira darba. Naamusni waan biraa, akhlaaqni waan biraa, adabni waan biraa, dogongorri waan addaati. Kanaafuu addaan hin baafne. Kanaaf there is a big difference between chikola and fitness. Namoota xiqqoo isii aktiif ta'an maal jennaan nu jarjaraadha jennaan. So eenyurraa jarjare anaan wajji yoo ilaalamu jarjare malee namichi barmuugaa ta'uu danda'a uumaan isaatu. Akka naannoo kiyyaatti fakkeenyaaf naannoo amma keessa jiraadhu kanatti xiqqoo isii yoo ka jarjaruu fi haasa'u taate hawaasa kana biratti jarjaraa jedhama malee namni kun shaaxiraa faxxaan nu aktiif nu jedhamu. Kun nature no hawaasni akkanatti fudhate jecha. So chikolanna fitnati ilaayyaallu ማለት ነው. Kan addaan hin baasanii so well equality jira jecha. Communism yoo taate communism classic qabu jennee jira. Nationalism warra nationalisti jennuun akka biyyaatti jecha hero bakka dhimma biyya dursee warra deemu jecha. Okay. Capitalism yoo taate freedom of market no. Free market economic system no private ownership qaba. This is all wanni amma nu haasaa jirru kuni waan philosophy addunyaati jechaadha. Gara keenyatti yoo deebine maaliif kana kaase? Gara keenyatti yoo deebine nuti ka hordofnu jechaadha. Islamic philosophy dha. Islaamummaa jechaadha. Islaamni philosophiin isaa immoo Quraanaa fi Hadiisa. Zaasoo. Namni tokko kan ittiin madaalamu, kan ittiin gamagamamu, kan ittiin sadarkaan isaa beekamu hujiin isaa Qur'aanaa fi hadiisa Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam ይገጥማል አይገጥምም jennee isaa bagoona jechuudha. Asirraa kaanee ilaallanna. Akka majlisa keenyaatti filoosofiin nu hordofnu maalinni yoo jenne nobody knows. Eenyu beekuu hin danda'u. Eminat balibbonaadha. Waan as keessa jiru jechaadha. Okay? Waan as keessa jiru jecha. Waan achi keessa jiru harka itti naqxee ilaaluu hin dandeettu. Budaan maal nyaatti fakkeenyaaf? Har'a xiqqoo isii qoosaa haasofna. Budaan maal nyaatti? Okay, namicha eessa nyaatti? Laphee nyaatti moo ija nyaatti moo gurra nyaatti? Inni iyyisiifti irra kistii dararti. Koo bakka isiin nyaatte san fuunee dhaqnee ilaaluu hin dandeenyu jecha. Dhaabbanni keenya irra caalaan isaa akka budaati jechaadha. Keessa isaa seennee bakka isiin irraa nyaatamte san fuudhuu hin dandeenyu. By default garuu by default akkana laallee dhibamaa ta'uu
in argita jechaadha dhibamaadha. Dhibeen isaa maal inni yoo jette inni jalqabaa roodmaappii sirrii ta'e kaanis beeku kaatis beeku kan mannis beeku ka hawaasnis beeku kan immoo guyyarraa madaalamee lakkaamee fudhatamu harkatti qabaachuu dhabuu isaati. Written document hin jiraata ta'a dambii maalii wanni jedhan kun hin jiraachuu hin danda'a koorsiin hin jiraachuu hin danda'a leenjiin hin jiraachuu danda'a kuni dhaabbataa miti kuni waan gargaarsaaf kennamu malee mataa isaatii jechaadha. Majlisa dhaquun bar it's not our end goal. Dhuma kennaa miti bar it's a means to the end. Nuti karaadha malee bakka itti geennu sani fakkeenyaafi salaatuun, soomuun, sadaqaa godhachuun, zakaa baasuun, rabbii xaa'aa godhuun at the very end maalinni gooliin isaa miti bar gooliin jannata seenuudha. Salaannee ibaadaa goonee ikhlaasaan rabbii wal argine ajaja isaa geessine inni immoo rabbii subhaanahu wa ta'ala waan nu dalaje san nurraa jaalatee rahmata isaatiin jannata biraan naguutti indi gooliidha malee majlisa dhaquun indi goolii ta'uu hin danda'u. Mindaa nyaachuun indi goolii ta'uu hin danda'u. Kursiirra taa'uun indi goolii ta'uu hin danda'u. Zan filosofiin nu hordofnu maalinni yoo jenne nobody knows. Filosofiin akkamii akka hordofnu eenyu beekuu hin danda'u hin beeknilleedha. Asirra dhaabbanneet sababa kanaan waggaa hundaa wanni hundi haaraanu. Namni haarawaa, hojiin haaraa, qilleensi haarawaa, biyyi haarawaa, wanni hunduun haarawaa. Imagine majlisa asiin dura darbe keessatti gaafa majlisa irraa haasofnu namoonni gariin fuudhanii nama dhuunfaatti galchaniit nama dhuunfaa sanirraa akka namni haasayeetti ummata islaamaa jidduu fi obboleessa jidduu atakaaroon jidduu sanitti akka uumamu taasisan jechaadha. Suni yoo dhimmi irraa haasamu namicha irraa ta'e nama kursiisan irra jiru irraa ta'e wanni addaan baasuu qabnu nama sanii fi hojiin garagara. Kan irraa haasofnu hojii malee namarraa haasofnu namni maal nu godha bashara nama dhuunfaadha hin kora hin bu'aa hin deemaa durillee haaluma ture amman seenee hin ba'a zaasool. Kanaa olitti haasofni biraa keessa hin jiru. Kan haasofnu siistama irraa haasofna jecha namarraa iyyee miti. Kanaafi dhaabbanni tokko hoogganama isaa fakkaata. Abbaa jechaadha. Isuma fakkaata. Akka abbaan jiru waajjirri sun jira dhaabbanni sun jira. Asirra dhaabbannee haalli amma qabatamaan keessa jiru qabsoo kana booda maal fakkaataa kan jedhu ilaalu. Inni jalqabaa orienteeshiniin nama hundaafuu kennamuu qabu. Namni tokko dorgomee ifaajee iddoo tokko yoo ga'u achi ga'uuf yoo kamanaa ba'u ta'e which is wrong kana jecha dogongorre. Wrong wanni jennu isa kana. Dogongorri achi ga'uudhaaf dorgomuudha. Achi ga'ee waa hojjechuuf dorgomuu fi achi ga'uuf dorgomuun garagara. Tokko dogongorri kun sirraa'uun barbaachisaadha. Kun sirraa'uun barbaachisaadha. Lammaffaa yeroo hundaa namni kursii qabatu beekumsi isaatii fi dandeettiin isaatii fi ogummaan isaa kan madaalamuun yoo nama bakka isa bu'u oomishe qofa. Ya leadership quality kan jennuun hoggansi tokko quality hoggansaa qaba kan jennuun yoo inni namoonni duubaan dhufan akka biqilan taasise qofaadha. Akka tasaa ta'e hoggansi nuuf inni hundinuu nama isa jalaan ol bayuu miti kan inni oomishuuf deemu nama isatti ol bayuu gadi qabuuf deema. Kunillee na dhufinna sunillee dhufinna kun waanaan jedhinna sun waanaan jedhinna guyyaan natti ga'e eenyutu maqaa kiyya balleessaa jira eenyutu na xureessaa jira eenyutu akka tasaa ta'ee wanni nu argannu hundi isaa kawaa oomishee kottu sittu na caala jedhuuf qophaa'ee osoo hin ta'in kan nama wayyaa qabuyyuu ilaalu yeroo gargarii aruusni xiqqoo isii fahmii qabu jaala ufii nama isa caala bareeduun taasisu. Nama isa caala bareedu jaalan godhatu. Kuni is natural. Ilmi namaa waan bareedaa hojjedha jedhee uffokkisee nama biraan bareechu. So maal godhaa kanuma akka isaa filataa yoo gabaabaa ta'e nama gabaabaa filata malee nama dheeraa jaala godhee hin filatu.
isna kuni uumama lafarra jiru jechaan namni gabaabaan nama dheeraa jaala godheen filatu namni xiqqoo fuulli isaa chokoleeta nama adii jaala godheen filatu dasol dubartiinis akkasuma aangoonis akkas taanaan baay'ee rakkisaadha yeroo hundaa namni nama olis jira nama gadis jira beekumsaan namni nama olis jira namni nama gadis jira beekumsaan namoomatti garuu ilmi namaa wal qixa kanaafuu hooggansarra namni keetu kun nama siraa sirra jabaa ofitti kaleessitee hojii hojjetta malee nama irra jabaa barbaadanii akkanatti olisiidha jechuun kuni filosofiin nu hordofnu qur'aanaa fi hadiisaa miti jechaadha ego super ego mataa kennaa hordofnaa jechaadha ego mataa kennaa immoo bakka tokko nu ga'uu hin danda'u maaliif jennaan asaasu najaah wal ikhlaas dubbii rabbiitii fi hujii rabbii walitti hidhammalee ufii walitti hin hidhaman kanaaf ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi kun ma'a al-haqq bila khalqin wa ma'a al-khalq bila nafsin jedhan namni gaafa rabbii wajji jiraatu khalqii kan of keessaa baasuu qaba khalqii maa sii godha maa yanfac wala yadur ilmi namaa maa sii godha alaysa allahu bikaafin cabda rabbi anas siin jira siin jedhe eega rabbi anas siin jira siin jedhe maal goota nama bira bashara akka keetii irraa nyaatee dhugee bulee oolee ka'uun isaa rabbittu beekaa jechaadha so namni na ajjeesaa namni na nyaachisaa namni na obaasaa namni taayitarraa na buusaa namni taayitaa na korsiisaa yoo sammuu keessa ka jiraattu ta'e kuni dhimma iimaanaattu jira toobaa barbaada jechaadha rabbiin qul inna salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil aalamiin jedhe sin jedhe intaha almawduu wanni bitaa mirga lama jaala fi ddiin subula wanni ati barbaada deemtuuf hin jiru fuula dura malee diin al-islaam fillafiitnu iwijaajan qabu axxala mangarnu kanaafu kursii jalatti nama eegaa deemnaaniin kursiin abad naman baatu masalaal si waxxaa si raggat si warrat si cabbat jedhamar namni kortoo ol koru yoo miilli isaa dhoqqee qabaate irra jataa kora bu'ii yoo jedhaniin akkam godha dhoqqee san qabatee bu'a jechaa bu'iinsi sun immoo akka bu'iinsa bareedaan ta'u maaliif namni achirraa nama darba malee suuta gannuu deebiin jedhu suuta gannuu deebi'a gadi nu bu'a ila karaa kanarraan dhoqqee irraa as goraa jedhanii namni gabbuusan hin jiru gaafa bu'ee garuma manaa gala kana fakkeennaan illee arginee jirra waggaa 6 darbe kana keessatti arginee jirra nama gatii ummata islaamaatiif kafale kan namni salaaman jedhaniin arginee jirra kana fakkeennaan himuu dandeenya ismaa qabsoo ummata islaamaa keessattii fi waggoottan 6 darban keessatti namoota aykanii ta'anii qabsoo kana asiin gaanitu jira kursii kana nama kennantu jira mootummaas haa ta'u mootummaa keessas haa ta'u mootummaanis ala haa ta'u namni amantiin rabbil isaa miti amantii fi siyaasni walitti hin laaqamu jedhame malee namoonni seekulaaraa miti seekulaarizim jechuun amantii fi siyaasni walitti hin seenuudha malee nama seekulaarii godhuu miti nama amantiin rabbil isaa baasuu miti so namoonni gatii san kafalan irra caalaan isaanii har'a namuu jara yaadatu in fact maqaa dha'uu dandeenya jechaadha tokkoffaa fakkeenyaaf afaan irraa sheek Muhammad Darasaa nama gatii kafale nama baatii 3 fi bultii 16 karaarra bulee as arra affeerraa yoo jedhan eenyu waaman isaa fi rabbiin isaa alhamdulillah rabbil aalamiin achitti isaa bawlaa godhatan عالما ربي في جتة دلقي نما الراجل برباتشن دلقي سوني أنت وربك يا شيخ نمومني قرو جراتشون برباتشي سادا قافا كرسي كان الرقتان إنو تدوبا كرقبي أسر نكاي كان جلو لالون برباتشي سادا نانو نندينو وانانو تقونا صفن وانما تقونا صفن نبي سلام عليكم جلون إنو مفاء جلاني لالون برباتشي سادا علماء الراسون شيخ حزب الله رحمة الله عليه
rahmatullahi alayhi osoo asii mormatan koronaan qabee amrii ta'anii awwaalle aalema guddaa sanuu hidhamanii baanii dogongoruma keessatti namni warri siyaasaatu warri sirbu warri waa barreessuyyuu የህሊና ጸሎት ለአንድ ደቂቃ ጀደኒ ኦልካኒ መጣከን ጎደኒ ዋያደተን ኑቲ ኢስላም ገቲ ነማ ነመደገቱ ሚቲ ነመገቲ ኢስላም አደገቱ ሚቲ ነመገቲ ከፈል ደገቱ ሚቲ من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى نمني نمنقلتهم فن ربي ننقلتهم فن شيزولان أسيتي أول كورونا جولين غافسن كورونا نتي هذا برتو جتة أفاني ساني جلتة دونغتة متى دونغتة آخر كبرينجت لبون جرتي تقول لين دوني كاكا كرابا شوفا جتة نمني يادته يا مو ينجر yoo argan ammas wanni barbaadamtuuf gaafa rakkoon ka'ee jarri jirti jechuuf yoo yaadatan malee humna kenna jedhee namni yaadatu iyyuu hin jiru. Ijoollee gatii kafalte ji'a 3 fi bultii 16 namarra deemee kadhatee nyaachisee ummata kana kursii irra korsiisee miskiinni rabbi jechaadha ganda mararra deemee aalima nyaachisee har'a gaafa hajjii nama affeeran kana namni yaadatu hin jiru. gaafa waa kennan namni kana yaadatu hin jiru. Ijoolleen nu kennan jenne waan kennallee haasa'an jirru teessoolleen bakka kennaatii miti. Bakka hojiiti malee. Walaakin ragaa barbaachisaa. Rikognishina barbaachisaa. Haqa namaa kennuun barbaachisaa. Wanni haasaa jirru waan qabaleetii miti waan liqaambara qabaleetii miti waan rabbi haasaa jira. Ka keessaa fi ala arguu jechaadha. Ummanni akkasitti gatii kafale sun. Ummanni ganama irraa galgalaatti qabbana keessa qorra keessa bulee teessoo kana islaamni bakka lamatti akkan qoodamne gatii kafalee dhufe suni dogongoraan waraqaan isaa kennamee ragaa wayii kennamee fi alhamdulillah jedhee namni gale een argine jechaadha. What does that mean? Maal jechuudha kun? So qabsoo duraanii warri itti aanu nyaatee fixe ka itti aanu nyaatee fixe ka itti aanu nyaataa jira ka amma booda dhufu immoo ka kanaa nyaate jechaadha. Ka amma booda dhufu ka kanaa nyaate jechaadha deebi'ee. Rikognishina namni haqa walii kennuun dhugaa walii kennuun wanni walii kennan tokko hin jiru yookaan waraqaatti kennanii galatoo beedanii inta halmooduu gara mana isaa gala yookaan immoo bilbilaniitu assalaamu alaikum jedhanii namni qala. Warra baatee mataa gubbatti kursii baatee bakka lamatti islaama bakka lamatti qoodamu gahe mootummaa keessas kaala jirus gatiitti kafalee asiin gahe namni silkii jaraa yaadatu gaafa rakkoo garuu jalqabaan mallee isuma bilbilama jechaadha. Kuni sirrii miti. Kuni sirrii miti. Dhaabbileen islaamaa sirrii miti. Akkitti qabatan sirrii miti. Namoonni maqaa isaanii dhahuu dandeenyu. Wanni ani namoota muraasa keessaa maqaa dhahee fi gabaabsee dhahee fi namoonni sun nu dubbadhu yookiin akkana taane jedhaniitii miti. Ufumaa yaadatuufi namni ufuma. Ummata Walloo, ummata Affaar, ummata Sumaalee irraa dhufe. Kan namni mana ho'aa keessa wayita galu. Kun waardiyaan eeggamee manatti galu. Ala bulee islaamummaa tikfate kana. Kaardii balbala ittiin seenu special card. Innu VIP maal qaba islaamni VIP hin qabu. Baay'inee rakkan dogongorre. Islaamni VIP hin qabu. VIP'n nama siraata bira darbe qofa. Nama siraata bira darbe qofa VIP kan jedhamu jechaadha. Nama jannata seene qofatu VIP jedhame. Waa illaa kabajaa walii godhuu ni majira kabajaadha. Wanni VIP jedhamu wayii islaama keessa hin jiru. Nobody knows bakka itti gallu rabbii kenna qofatu beeka. Nuunni kennayyuu haasa'u, himu, dubbachuu. Kanaa miti islaamummaan. Kuni contributionidha jechuun gahee bahuudha jechaadha. Gaheen bahanna nu hundinuu. Okay. Namoonni hayyoonni abbootiin qabeenyaa
كقبين إساني قوتو تكساسا كسلاما جدين تجر كوان كابو كنّي قطع يجتّا يو ربّا تكاكبات ربّا كنّي ميلينا تكاكبات ميلينا تكتفتة من أشغل كلامنا السلام عليكم من جدون وننا نما قبل ما تيسمو أكتك أبسانهم كتك أبساني أسقان جتّا غاري نساء قياتك أسوأ أفاني سارة لكن جدين كرسي رتاي أدام بكما جتّا غنا هدمو غرفمو بيابا وديسي لك أسون جدين أكو متسادو في الرتاي كوني أمك أبسوهي ما جتّا يدلات با وازيميا جغنوش ورّا جدين جتّا غارين غافر كوسن تكيتي مرتي بيخنا ياي تكيتي مرتي غارين سوداف غارين فريدا بوداف غارين يسو مكانا ورّا ما كرسي الرجل كان فريدا بوداف تكيتي مرتي غلغل سبر راسيا اجرا نامني غوداني سين بيتن غور هرمو غارين دبلوماتيك باسبورتي كبايو غارين كرسيني نغما فيو غارين اصلا جبريل وكشات وحيين يسربوا هذا ما يادم يجاد كوني بكتكوت ابچو كبا intellectuals نموني غرغدان مسقفني حيون برثان بيكان برسيسان ابان قبينا كحجتا موتما كنمو سيرا كيادا كن همنا نموني باي انغتي كفلاني جرا نم تكون مجرى كان يادا تنجر كليسة تفيد من كليسة يسرد أبتني أسجهن هر أنا من السلام عليكم جدون نجر وفتك أن فتشون برباتي سادا جري كونين أمني راكو لين أمتو ربي سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف جانا سودان لين أمني هر أن سوداتا برون جمدا يفتاني تديبتا إنمو غافا سودان لبو سيقبدي غرو بكسني ديبينا هاجچا افان كمين اتبلبلتن بفاب كمين اتحاسوفتن اتحاسوف ديمنا سابا قولون برباتي سادا نمنين بيلا هركتا ينقوفا يندقون غورا هيني داما بيابا جرّ اللي أشندمني ورّ اللي أشوم جرّا كبرني كابولة كيما كبا كتايتا كابولة إنو ما كبا كهواسوما كابولة إن كبا كجاللنا ما كيس جرّ اللي إنو ما جرّا زان جرّا كان مالا فمالي نتدي بيتني واركني جتني تيمو دندتني سلا إني جاعل في الأرض خليفة ربيني خليفة قد أمي أمتك أنا أمانات تكني وهوغناجرا وابولجاجرا إسا هوغناجرو كان ككليسا غافا كرسي كبتورا هاجر أنا أرجين كان ميمال جتتي بالبلتا لا لم برباتيسا لا لم برباتيسا كناب داودا وري حرة on board غوثني في الدن الرجال نساني ورا كليسا on board الرنجر يجعل كرار الرنجر يجعل دائما popularity cheap popularity بقى جرسم ولي يودا بده كبجا أرجع إبلو وجه يودا بده كبجا ناقل إبلو مو نميدا إبلو مو كراكنا نتو فايو تاتي ماله يو حكر رهين دابن تاتي واجر إسلاما كيست أك إسلام لبربادوت القرآن في حديثا هنبول يو تاتي فلسفي بيرو براتي يو كمان سياساتي يو كمان دينغريتي يو كمالي في دنيم هينو جنة يو جدًا التاني كان لفو فشل كوفا كبجا لين جرات فشل كوفا كفاية جال أسير دابنه حيون نجتي كفلن نمي سعيادة إنجر كاك الشيخ الخضر وربي نشانغولي ور لبو ساكنه حرق بريدو ما حرق جرو كان أرجع قياتو كنا من سعادتي السلام عليكم كنت قال يدون إنجر ور كليس لبو إساني دب إلمان إساني وامينا من قيارا كبجا أباك ديني كان رتي أمري تاي كوتو هجي جرينا مكنو إنجر عمره دي بجدون إنجر ولتي كلاي كما ولكاي والغوري والدو كدي ما يجال إذا جلامتي برنا في لثمي برنا هجي ديما
namni maal dalagee maal tajaajile moo isattu tajaajila dhaqee bakka hojiin hin jiru jecha walumaa galatti quraana hafasiisu hajjii deemu persentii ummata miliyoona 60-70 irraa namni 5,000 persentii meeqa namni 5,000 dhimmi kenna waggaa guutuu waan nama 5,000 moo qadiyyaa islaamaati bar qadiyyaa hijaabaa qabnaa qadiyyaa bakka iida itti salaannuu qabnaa qadiyyaa dhimma qabrii qabnaa dhimma lafa masjiidaa qabnaa dhimma maatirikii fi guyyaa qormaanni itti kennamuu qabnaa qadiyyaa waliigaltee biyyoolessaa qabnaa marii biyyoolessaa qabnaa qadiyyaa siyaasaa qabnaa qadiyyaa siyaasaan nafakkaachuu qabdii qabnaa qadiyyaa dhimma kenna dhimma daayivarsitii qabnaa dhimma kootaa qabnaa dhimma gahee qabnaa dhimma biyyoolessaa qabnaa dhimma nama 5,000 miti kan qabnu hajjii gadi baasanii ejensi kennaniin deemuun maal rakkina qaba umraa gadi baasanii kennanii ejensiitiin kennanii maaluma wanni xaxaa kana keessa gaadii waan nama 5,000 waggaa guutuu bitaa fi mirgatti walii gadi deemamaa oolamu bakka dipaartimentiin jira nama tokkotti kennanii abbaan hojjetaa itti oofee nama achiin gahee asaa deebu isaa soolu namni hooggansi guguddaa wal guuree biyya nama 3,000 caala nama miliyoona 60 eessatti itti deebi'uu fi gaafa achi galate waggaa 2-3 har'aa tokko aswaasitti namni hin deebi namni tokko waajjira cufee jecha waajjira guutumaan guututti assalaamu alaikum walii qabanii waardiyaa fi hojjetattu as keessa ta'a gaafa deebitan wanni sun hin jiru yoo namaan jedhanuuf maa jechuudha hiikkaan isaa guyyaan tokko hin gahu jecha kaappii taate guyyaan lama hin gahu tamasaasai ቋንቋ kaleessa namarratti haasaa baane kaleessa namarraa dubbataa baane waanuma ofii namarraa dubbataa baane nu dalaguun sirriiti quba namatti qabaa baane san ofitti qabuun barbaachisa anarraa jalqaba jechaadha isarraanuu ka garaa nama nyaatu immoo nama barbarree qotatee baarzaafii dhaabatee mana gurguratee gaafa birrii 100,200 itti ta'ee kan 200,500 itti ta'ee kan 500,700 itti ta'ee waan qabu fixatee ilmaan fixatee deemu kanarraa achi deemee aballiin nyaata namni fakkeenyaaf ani hin beeku aballiin nyaataaf hin dhiisu ilma isaati maaliifi kun waan hojjetaan achi deemee oofu hoogganaan biyya hoogganu yoo achi dhaabataa akka oolu taate ana biratti gatiin qabu. Qadiyyaan gurguddoon biyyaa asoo jirtu. Eenyuun kaarra dorgomaa jiru persentii meeqaan dorgomaa jirra eenyuun dorgomsiifataa jirra eenyutu bakka nu bu'aa jennee isaa badalanu keessatti nama 5,000 qabannee yoo qabama asii hundi keenya xaraqabne awwaluma kaayyoon as ga'u malee as gaanii waa hojjechuu miti jechaadha hiikkaan isaa. As gaanii waa hojjechuu miti. Osoo nu marqoonuu jiraatee ofitti qaanfachuun barbaachisaadha. Hayya eega ta'e hoo kaleessa warra gatii kafalesan fuudhanii maachi fidanii najjisiisu. Miskiina rabbi kan miidiyaan lola jira. Beena ijoolleen as keessa jirti kan miidiyaadhaan lubbuu isaa ofii kennu. Ka humnaan kennu. Ka halkan qabbana keessa taa'ee ulamaa akkanatti eegaa bulu. Kan waan uffatu hin qabne. Kun makiinaa keessa bulu. Kan ummoo dhufnee guyyaa kursii irratti inni maashaallah tabarakallah jennee itti mallatteessa. Yoo deeme kun adeemu miskiinni kanatti du'aa namaa godha. Kanaafuu akkaataan nu itti sochoonu kun maal fakkaata? Imagine beekamtii kennamu laalaa daawwadha. Siistemni hajjii har'a namni kun gattaa'ee takka 2-3 jedhee siistemaan deebi'u ka hattuu irraa buqqisne kun jechaadha. Ka durii harkaa fuune kun jechaadha. Ka shiftaa zaraa fi waajjira keessa taa'ee uummata keenya quncisaa bahe kiisii seenaa bahee irraa harkaa fuune kun qaama hojjetee jirame. Rikognishinii isaa hagam ga'a. Hagam kabajame. Sinigalee hagam kabajame. Hagam gatiin itti kenname. Gargariin isaa ammaa afaan Oromootii fi waan adda addaa waan haasa'uuf hin sodaatamaayyu. Maaliif zaranyaa taana jechaadha. Zaranyaa. Afaan Oromoo haasa'inaan zaranyaa taana. Da'waa fayyinaa muntana. Da'waan
دعوان زمنا وقا سديد راسوني إنو ما يو ونسين هاسوفتو أفان مرموتو هاسون زرن الناس نو ما شاء الله أفان مراسون إمو ركون قب مالي في يولم نو مقفل يا ما يجرمون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين ربي سبحانه وتعالى أفان ربي تومي تقولي تقو قديمتي إتي والبرو تنبيكو إن أكرمكم من الله أتكاكم ربي برتنا مسوداك أبوتو ربي برتك بجمال زاسول إنما شيوتانين شندمة إنما أسودت واتي شيوتات مالتو إنفيريتي كومفلكسين كل إنسان قرين آبتو يلي جنة المشابه الشتاء لبسوا ما قوم يشلب سجمر يا أبدا يمما لام شيء جنة من آبتو يوندندو أوني كيسا هوجيتو أوني نمتي قدا يواني هجة ننجراتين سودانا كمتي فوفت ديما مالي في نما في الرأيقا هجي متي قايقا هجنان هجيتو أسا نمني ناسو نمرة نمني نمرة ناسو هجيتو نمرة أسا علمينا إمام الشافعي رحمة الله عليه العلم أربع توقو أفرفا لا يدن نمني قافا أولتي كو يسي علميتي تكو الرجلو وهند بيكسيا ركون كنا قدان هند كنا علميتي تكو كيسا جرجتان نراجل كبه كنافو كرسي لكي يسيها علمي لكي يسيها بيكم سلكيا أنتو انجينارا أنتو فلسفرا أنتو حديث هما أنتو قرآن هما أنتو كرسي رتا أكنا مقوتي نمني سلكا علمي لما فاتي والسيكي أوكي أكا واحفا نبتايا أكا واحفا نمني ديجري جالكابا فودتي أكا جنرال دكتور وري مديسيني نتي ناريناتي وهند يالا ميل اللي سيالا قرا اللي سيالا متى اللي سيالا وان بكم سرا وان مراسك انني في جرا وان كاميراتو ما بيكا غافا سبيشالايز قد امو سبيشاليستي نابر بعد يرنيمي تخصص جتا وان تقرت طيفته اول راغ اكنا بيكو جتا سببات قران اولو سببا وان سنيفو دا ملكيسا صدركا علمي صدفا بيرا غافا غونمني اكا وني باي انجلا في بيكا جدن وان بايتو جلا حفي جتا ديغري جال قبارت نقابا غن ديسانا تشرت غافا لما فامو واتو نجلت يا في غافا سنغلاف جتا غافا صدفا برغو وني هدون وني نبيني اكبيكو غافا صدركا عفرفا برغو خوما كم بيني برتا يلنم وما تكايو كم بين مالي في بريسيرش دا قرنو دا قرنو اساتي غافا سينو وان برارغا لسي نمني إيروسبيسي كو أتوتوكو فكرنا دومسا أول وانجر مالتي بيكا جالكابا وانني بيكو تقنجر دومسا سميتي لالا هر الروبو يوتا مالي أتشي أول وانجر أكميتي بيكا غافا غرو تايرا فراتي براتي لنجي أول باو كان كيس سنديمين كان كيس دين أسي أول باتو أنجلو فتاكي سيدا أسي قد ديبتو أكنا سيدا كلينسي كون كاكناتين أتشي بودا غلاف علمي قدور رقافة غاية نمني أكا همان بينتو إفتاة جاء مالي في ونن بيني عالمني كن قوتو ونن بيني نمني عالمني دران 2D جرا 3D غاية جرا 4D سينة جرا 5D غاية جرا 7D غاية 9D غاية جرا What does that mean by 9D؟ ما يجوز 9D لكنو مان سينما دا والكاني سيناني 7D لالاني ومتانا دكويراني باني إيسا رفي خونين كن يكامي تكونن الدنيا أسبيرا أولترتي ميموري كازنا سمير رجرو بكا وايتيتو لما كيسا حتى وافدو جل قبل جل نوتي أسو مجر راجع سو أسو مجر علمين تينا يوم القدمتي علمين تينا يوم القدمتي دابلين إسلام هو فكرنا في نافذ إنه فرستي جرا فرستي جودن دينا بدر انترناشنال فرستي جودن دينا ورقب سو كان رتي غتي كفلان فجچا ورقا فنمني من يداجرو له بيياتو ور هر الله سور كنت تقوم ميدربو انتو يادتا غاف ولا فر نمني يكمتي ولا فيرج لسان ما برايادتو ما يچو ابلين اسلام يادتم ورغتي كفل هيون يادتمني دريسي بيا يادتم كغافركو كامل كدتمو
ammallee kadhatamu kaborullee kadhachuuf deemu irraa istignaa ta'uu hin dandeenyu maaliif siistemni kennaa achi nun geenne nuttu achi jira malee kanaafu filosofiin nu qabannee deemnu yoo qur'aanaa fi hadiisa ka ta'u taate uf laaluun barbaachisaadha deengadda elekshiiniin gaggeeffamee jira filannoon namni filannoo gaggeesse kun yoo xiqqaate istiraakchara biyyattii keessatti nama 500 ol miseensa godhataa bar istiraakcharii tokkorra uumuu siistem deeveloop argoonu meedha gatiin nama kanaaf kafalamu maal fakkaata afaan oromoo dubbataa hin sodaatanii gatii akkamiittu kennama maa jechuudha kun hiikkaan isaa kanaafu awwala uf ta'uun barbaachisaadha of nama uf ta'etu nama ta'uu danda'a nama ofirra dhaabbatetu nama ta'uu danda'a nama eenyummaa ofii kabachiisetu amantii isaa kabachiisuu danda'a achi tartee immoo mana murtii shari'aa yoo dhaytu inumaayyuu amantiin ogeetii miti gariin isaa akka hojjetu jechaadha okay waa hojjetu rakkoon qabu maal hiikuudhaaf wanni dalagan maali dhaabbanni islaamaa tokko masjida meeqa ijaarsisee madrasaa meeqa ijaarsisee kolleejii meeqa ijaarsisee maal harkaa qaba jedhamee isaafni dalagamuun barbaachisaadha yeroo hundaa haati sabbatarraa baaftee abbaan kiisa seenee goda seenee masjida ijaaree nu dhayneetuma eebbisuudha moo maal jechuudha hiikkaan isaa dhaqneetuma eebbisna silaa qaanfiifuu bakka tokkotti argamuun hin barbaachisu bakka tokko ganaa maqasii nu kennanii koottaa muraa jechuu dhiisiti iddoo sanuu ga'uun nu hin barbaachisu ayyoon sabbatarraa baaftee masjida kana ijaartu kun birrii 1000 takka walitti qabuuf yookaan waggaa 20 ifaajjee birrii 2000 walitti qabuuf ilmaan ofii bira dabarsite kanarraa fuutee gannitii dhaynee maashaallah sa'a 5tti dhaynee sa'a 6tti achii baana namni aduu keessa ta'a hundi isaa maaliif maashaallah sheeka kenna eegan Sufyaanii ustaz Sufyaan dhufaa jira na eegan sa'a meeqarraa lamarraa meeqa dhufa 5tti meeqa baa 5 olakkatti baay'ee jira kun sanillee geessan akkanatti dhufee birdilibsi uffata akkanatti dhufee qonna itti uffisan diinii kabajuu fi kursii kabajuun gargar awwalan birdilibsii wal uffisan kanallee dhaabuun barbaachisaadha nama hojjete uffisan gaafa inni taayitarraa bu'aa ta'u gaafa maalii haa ta'u kursii qabateef maal birdilibsii uffisan ansoolaan uffisan maa jechuudha nam tokko kursii yoo qabate jedhama bakka hojii isaatti ilaalama hojjetu yookiin irraa bu'aa ganuma yaamna ummata miskiina kiisaa corree birdilibsii 30 birdilibsii 20 warrummaan birdilibsii fudhatu kun qaanfachuun barbaachisaadha aalima fedhe haa ta'u maal dalagee birdilibsii uffata maal inni majlisa irraa wanni inni dalage bakka bulchaa godinaati ajennu majlisa godinaa bulcha godina san keessatti imaaraa akkamii ijaaree fooqii akkamii ijaaree madrasaa akkamii ijaaree gaafa madrasaa ijaaree badhaasa gaafa inni muhaadaraa dhufu birdilibsiin isin baachiftanii fi inni baatee galu maalinni hin ta'u kunis ufitti qaanfachuu qaba namni sartifikeetii iyyuu fudhachuu hin qabu maal lafarra kaayee fudhata maaliin uffata ummanni miskiini birdilibsii 20 bitu kuni eessaa fidee uffisa ammoo maal gochuu uffisa naannoo kiyya dhufe adaba oromummaa adaba islaamummaa adaba namummaa kabajaa itti godhaa yoo ta'e malee hojiidhaan wanni uffatu hin jiru sa'a 5tti dhufee 6tti ba'uuf birdilibsiin inni haka godhatu hin jiru sijammar silaa jalqaba ka'achi dhufee taa'ee ummata eeggachuu qabu isa daa'ii jedhaniin san maaliif jennaan ربي سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إيسا ربي أجاج أمتك نيامي جدي ملي أمني والغاية إيسا وامي بالدلبسي توفيسي قالي واني جدو كون هنجرو ريال ليمتي سير الليمتي والفيني كبجان ناموسني أكو مجرود نما توكو كيسا نمني عالمة يونم وجين ديمي نمسن والفينا قراني أنا ألفيسن زاسول قهر إيسا قفا يومتي دائن شنتما ديدما هندما ميسان اللي دقيقة لما ميسان اللي دقيقة تقو رسالة محمدية دبر سودك نمو نمني وندو أكا نتنار رجنة مايكي تكنوف ديمنا نمني ندو رجلو تقو يو دعوة قده أنستا إلقفل
ummata kana daqiiqaa 30 sa'a tokko itti qophaa'ee dhufee nummoo gaachana walii taanee wal bira teennee da'waa nama sanii dhaggeeffannee ummataallee waa oomishne ufiillee waa fudhannee yoo galle hin fakkaata. nama diidama nu maayikiitti kan daqiiqaa takka akkanaa reemee hiriiraan dhaabadhaa wanni jedhamu wayi da'waa miti ashwa'ii hujii miti. wanni immoo dhaabbata islaamaa irraa barbaannu kana nu haa sirreessuudha. majaala da'waa saahaa da'waa haa sirreessuudha malee birdilibsii walaa uffisu sartifikeetii walii haa kennu har'a yoo magaalaa tokkotti yaamame magaalaa itti aanu haa dhaqu akkanaa miti. kunis sirraa'uun barbaachisaadha. masjida keessa yoo seenamne da'waan kenna sirraa'uun barbaachisaadha. دائما هم جهنم متر ساغنا بل اني ساغنا ديرني ساغنا اسيب يا اخي ربي رحمتك بل جنة سديت كران دين التندلغن هدو كران التندلغن هدو نمن استغفار قدو نرغتا توبة قدو نرغتا نمان سلامة جدو نرغتا فول بشاشة الوجه راي نرغتا هذا كدموا الراب كدموا الران نرجتا ولا جمع تيسور ران نرجتا كلام غاري الكلمة الطيبة صدق ران نرجتا واني جنة التنسين دبا كرا جهنم التنسين قوة دعوانو تقول كون اللين ولين سرهم برباچيسا مال أنا جهنم إنسان وفنية من أبين كبو الرادسو بي ملي إيش هاتا ومسيدك إنكيسا كمسيدة دوفتي جهنم نمنا كالا جرومتي نمتشنو مسجد دوفي مال بشر سيسو ملي الحمد لله جتشو ملي جبات جتشوني ملي بقى دفت جتوني ملء جهنم ينسين أكنا تاتا أكل بروم سواتي برسيسو دعوة لين كنا وعزين كنا كمسجد أنا ماريو مالي فتاما مالي كمسجد أنا ماريو تا نما مكرامي كان إنه إبامي ركتي مسجد دفي وامي كريسة ربي سبحانه وتعالى رجال جدي مكاوامي وري مسجد دفي سنبر رجال جديني الرجال عيسى رجال يحبون أن يتطهروا تك من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه لم نموت ربي سبحانه وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ربي تجري كوني رجال جدي ربي ديرما قبل جدين ديرامتي ديرما في ديرتهم غرغر ور ربي ديرما قبل مسيرك يدو فجدون كنا دا سي دعوات كونه جهنم بلبل ساكن يو كنا قوت معسيا بدعن كنا شركين كنا دوف يا شيخ وام بريد ايتيمني اك اني مسيرك ستي حفو قدو مله متان كي جبره سرن كي اكنا ارين كي اسين يا شيخ زمانه تو كويستي وري شيوعي وري سوشياليستي جتال رب انجرو جت مرمتي منغستو على مر من راجل كبي راشا دبلتي سمين كوريا تشاينا وري سوشياليزم جتال سوشياليستي كوني رب انجرو جت مرمتي ولما الاسلام مو والجاي ربي جراتو إسا رجاء إسا ولين إسا جدو كان قريب بالبلاتي ولما جرى والمرمة كان أريد هادون لو قال إسن الردق فتشون بيدا آلاء ولماني يوم الجد بريد ربي سنيتا يعني نو ربي انجرا في انجرو جدو جرا كان أول مرمنا ربي ربما إساتين هنجر جنة أمتا أول مرمنا أمني أكدر ران كفر رقود أجر إسن ما رب الرحمة سني يقول إما ريدك الناتي في إما سريت الناتي تربي سنكاس مالي هي مال ولتين قريني سوا يا ريداسا أسي إسلام من ديجا ماجر إني صلاة انقب إني صوم إني ديني رانديبسو وجيني سا أريد نمي هذا في نمي إسيج الله واجب نسيكو فإني وانسونا هاسا وجيني سا دائما مالي في وجين قبو كايون إسلام ما تنقل في إيرا إسلام الردفاع قوتو تاتي يو أرقمي
Andi dhimma nama dhuunfaa maaltu nan ga'e? Isaa fi rabbiin isaa hisaaba walaa godhani. Kan isarraa barbaannu dhiira islaamarraa difaa gootu barbaanna, qaawwa cuftu barbaanna. Ganamuu hirribaa ka'ee ebal wasiin gattare karaan kanarra deemuun bidaa. Ebal wasiin as deebi haasofni akkanaa hin taane. Ebaluun kun shirkii wayii keessa jira gaabdurii kana dhaqe maal nuu godha hojjedhu obboleessa waa'ee islaamummaa waa'ee namaa irraan barbaannu. Kanaafi adeemsi keenya sirraa'uu qaba hogguu jennu abbaan eenyunni abbaan majlisa kana. Majlisni hoo eessa jira? Innu mashguula. Hojiin ummataa guddaan kun ka afaan banee ta'u ka walirra tuulame ka kaleessa diinni jidduu seenee bakka meeqatti addaan baasee islaama kana walitti deebisuu dadhabe. Ka innu firqaadhaan fitna wal argisiisu. Ka silaa obbolummaa islaamaa yoo ganamarraa haga sa'a 24 itti barbaadamee 24/7 dalagame keessaan baane namni 20 ol ka'ee hajjitti hoggana. Ka guure asin kun asin gad kun achiin gad maa haadha. Maa jechuudha bulchiinsi akkana. Kan raasaa baane suni waan afaan hin baaseefi. Ka irraa haasaa baane suni waan nama ormaa ta'eefi. Ka dinnee dura dhaabbanne suni orma waan ta'eefi gaafa kennaas quba ofitti qabuun barbaachisaadha. Kan ammoo hogguu jennu hunda haasaa hin jirru beeka. Waan silaa dhokfachuu qabnus dhokfanneet, ka obsuu qabnus obsineet, ka gorsuu qabnus gorsineet, ka irraa hafee xiqqoo isii la'allakum tarji'uun jechaa sitti haasaa jirra malee jaahilaa miti ka waan hunda fuunee asirra kennu jechaadha. Nuti daayivarsitii garaagaraa qabna. Daayivarsitii hedduu qabna. Waan ittiin qeeqabnu hedduu qabna. Waan ittiin tuffatamnullee hedduu qabna. Kana ofirraa difaa goonamoo nullee itti deemnee karaa namaa banna deemnee karaa zamana kiyya keessatti nam tokko qabeenya islaamaa irratti ictidaa godhu nam tokko islaama irratti ictidaa godhu nam tokko qabeenya islaamaatiin aballi nyaachuu maalii nyaachuu innarraa nayyamamu jennamoo kuni seera kuni pirootokooliidha kuni higgiidha maa kana yoo mollalle duraanuu jira bar kuni pirootokoolii guute pirootokooliin durillee guute namni 5-4 nama jala deemuun nama rakkoon qabu gaafa dhaabbata addaa bira dhaqan gaafa biyya wayii dhaqan gaafa bakka namni ittiin xiqqaatu namni nama xiqqeessu seenaan seeneffamni biyyaa ittiin nu miidhu dhaqan 90 yaa yoo wal bira izzaadha izziidha. Manuma keessatti nama 90 ayyaana. Manuma keessatti immoo shoof rabbi nama dha'a. Rabbi nama taazaba. Rabbi nama laala. Karraa soofnu diiniidha. Wanni soofnu waan rabbiiti. Namoonni diinii kanarratti sabaata argisiisanii istiqaamaa qaban resilience qad jedhanii dhaabbatan har'allee kabaja qaban. Akka feete biyya haa jiraatu kophaa isiititti impaayera qabdi rabbittu impaayera kophaa oomishaaf jechaadha. Oomishames jira. Fakkeenyallee godhachuu dandeenya. Abbammaan fedhe ka fedhe yoo dhufe jechaadha. Akka islaamatti nama maqaa dha'uu dandeenyu jira jechaadha. Fakkeenya godhanne Ahmaddiin nama itti kalaa'u jiru. Tokko qofa. Bitaa mirga majaala olii jalaan qabu. Ittillee amananna islaamummaa jechaadha. Lillaahi warra sun ragaa ba'uu danda'e maqaa namaa dha'uun gaarii miti. Nama jirullee faarsuun gaarii miti. Walaakin haqa walii kennuun barbaachisa. Ittillee amana diina islaamiin itti amanachuu dandeetta. Maaliif jennaan namni tokko si hojjechuu isaa gaafni ati beeytu gaafa eboon diinaa isatti qajeelteedha. Ennummaa nama tokko beekuu yoo barbaadde eboo diinaa gara isiin garagaltee laali. Namni sun hojiirra jira nama keeti jechaadha. Nama eboo hin qabne nama naga'umaan taa'u akka inni waa hojjechuu ittiin jirre akkanaanuu beeyta. Maaliif? Eenyu ajaatti hin qabu. Maaliif dhayitaa? Sijjammar. Kanaaf riikogniishina walii kennuun barbaachisaadha. Haqa islaamaa walii kennuun barbaachisaadha. Namoota gatii islaamummaaf kafalan kunuunfachuun barbaachisaadha. Maaliif yoo jenne osoo borxash waa jedhanii jaruma santu deebi'a.
isinitti hin fakkaatiin ka kursii guute ka kaapportaa guute ka miidiyaa guute ka akkanatti akka argitan kanatti maashaallah jedhamu kun gaafa waa xash jedhan tokkicha isaa achitti argineellee turre laalleellee turre asin dularree arginee turre qajeelatti laallee jirra. Eenyutti fiigaa eenyutti gadhaabataallee obvious sakitab kana liqimsuun barbaachisaadha. Otherwise zip your mouth. Afaan ofii qabachuun barbaachisaadha. Hin dandeenye taanaan. Kanaafuu khulaasat al-kalaam filosofiin dhaabbanni islaamaa qabatee deemaa jiru ka akkamii nobody knows. Tokko. Lammaffaa hagam wayirraa hafaa jiranii namni asoo ji'a jaangayini filatamee ji'a jaangayini walakkaan buqqa'ee asii hajjii deemu isa deengadda guutuu cufee deemeen garaagarummaa tokko hin qabu. Ji'a lama isa deengadda guutuu cufee deemeen. Guutuu waajjira cufee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu jedheen namni kudha afurii siraas fasaamiin guututti yaa'e. Maal jechuudha kun kan deemuyyuu akka godhatanii immoo maal jechuudha hoggansi gurguddaan akka biyyaatti eegu waajjira guddaa keessa ooluma guyyaa tokko miti sa'a 20 miti guyyaa 15 ji'a kanaafuu hojiin hin jiru jechaadha. Hojiin ka jiru hojjetaa bira jechaadha. Ordinary tartaa maabarasab warra dakaawaa hojjetu warra mindaa isaatii fi lubbuu isaatii fi islaama kaddamu warra amaanaan itti kenname miti kun warra mallattoodhaan ani hagana si hojjedhaati hagana hojjedhu jedhee waadaa waliin seene kunniin warra biyyi guutuun itti kennamte ummanni miliyoona 50 itti kenname na jala rafinaa ana xiqqoo isii haa boqadhu jedhuun ka innuu boqatu dhaqe watch what the hell maal kun jannami nagana ga'e kun isirraa hin barbaachisaadha. Kabajaa namaa kennuun barbaachisaadha. Hisaaba qadrii isaatiin ka haasa'ee lolee arraba isaatiin diinii kanarraa difaa godhe hisaaba likkii isaatiin ka qaama ofiitiin godhe ka qarshii isaatiin godhe ka sammuu isaatiin godhe ka ilmi isaatiin godhe hundi isaa qadriin isaa kennamuufi qaba. Yeroo hunda faarsaan jenne guyyaa tokko waamanii kabaja ofiitti godhanii yaadannoo godhanii fi ulfaadhuu hin dandeenyu kana booda nutti illee deebiin jedhanii galchuun barbaachisaadha. Wanni ani ulamaa akka Sheikh Muhammad Darasaa kaaseef Afaarii keessaa Dabuubii keessaa wanni kan Sheikh Khadir kaaseef Tigraay keessaa akka Sheikh Hizbollah wanni kaaseef magaalaa kana keessaa akka Kuraabbaachoo fa'aa ijoollee xixiqqoo kana wanni kaaseef warra miidiyaa keessaa warri kaleessa waa hunda dura dhaabbate wanni ani kaaseef hoggantoota keessaa abboota qabeenya keessaa warri beenu wanni ani maqaa isaanii amma asirratti dhabuun barbaanne dhoksaadhaan hojjetameef kaaseef wanni ani siistama kaaseef siistama ijoolleen siistama hojjette kun gatii kafaltee hojjette. Gatii silaa ilmi nama gatii manamni akkasitti kafale saniin buqqa'eetu yaa'aa jira miti. Rikoogniishina kennamuufiin barbaachisa. Eega itti fayyadamaa jiraatan, eega mul'ifataa jiraatan, eega addunyaa tanatti labsanii akkana goona jedhaa jiraatan. Kaleessa ka tokko hojjeteen tokko badhaasaa turan. Ka tokko hojjeteen tokko kursii itti kennaa turan. Ka tokko ifaajeen tokko paaspoortii dippiloomaasii fuudhee deemaa ture. Yeroo mara rakkoo himuun seeraa miti. Yeroo hunda dhibee himuun illee seeraa miti. Hunda yoo callisan immoo akka amma ta'e kana ta'a. Akka amma ta'e kana inumaa karaarra jiranii jechaadha. Akka itti niyyatamu akka ati balleessitee jarri tolchaa jiranitti rabbiin kuni haasuun isaa hin mi'aaya bara. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا تولشاجر رجتي فأياد دي جدا ربي سبحانه وتعالى أسكيستي حيون كيسنجرة بيكان كيسنجرة عالمني كيسنجرة نمني كبينو كيسنجرة نمني إفاجاجر اللي كيسنجرة whatever the case waan ma fedhan godha dhaabbanni karaan inni deemaa jiru laalama malee iffartiin nama dhuunfaa achi keessatti gatiin qabu. Fakkeenyaaf hajjiin baranaa taxawura qabdi. Taxawurri si maaliin kaardii achitti waggaa tareettiin rakkataa baane asitti namaa fiduun taxawurummaadha. Haqa namaa jallisuun gaarii miti. Asitti
airport fidanii namaa kennuun waan torban tokko hoggansi majlisaa torban tokko asoo haraman hin deemin turre nu hundinu maaliif kaardii hin qabnu maa kaardiin santimii malee hin dhufu yookiin haa seera malee hin dhufu kuni bar ummataa miti hoggansa nami jedhame federaalaa ka finfinne kaardii torban tokko harama rabbi achii nama qaban jedhan kanaasitti namaa fiduun kuni waan guddaadha kun bareedaadha gatii itti kafaluun bareedaadha waan bareedaa konkolaataa bareedaa tiraanspoortii bareedaa nyaata bareedaa nama waan ufii kafalate kan haga danda'an hin gargaaruun baay'ee bareedaadha kun haqa godhamees jira godhamaas jira takkaan itti dhaqnee ilaalla rakkoon qabu bareedaadha ijaarsi tokko tokko achi keessa sirran bareeda waa ijaaruun bareeda laakiin namni akka biyyaatti we don't have an international daa'is nuti daa'ii biyya addunyaa hin qabnu nama tokko hin qabnu keessa namni laayisensii qabaatee addunyaa tana bakka bu'ee daawwaa nuu godha jennuun tokko keessa hin jiru kana hojjetamu namni daa'ii naashinaal hin qabnu ka biyyoolessaa daa'ii biyyoolessaa namni tokko wallaggaa ka'ee daa'ii biyyoolessaa ta'ee akka biyyaatti uummanni najama jedhanii kaardii nami qabu hin jiru karuma nama beekuu nama isaaf feeree deemee daawwaa godhee gala biyya alaallee yoo ta'e oromoo ta'e koominiitiin oromoo waamee yoo amaara ta'e koominiitiin amaaraa waamee nama kenna jedhanii kana caalaa ammoo walittuu waamanii akkuma gosaatii fi akkuma naannootiin kun illee ka isaa faarfatee suuraa kaafatee kaan achuma gatee biraa deemee daa'ii naannolee hin qabnu naannoon daa'ii akkana qaban jedhu hin baasu hin argisiisu walgahii ama konfiraansii guyyaa tokko laaqana nyaataa waa ittiin himaa hin deema maal jechuudha kun hiikkaan isaa hin qabnu ijoolleen kitaaba maxxansaa oolti hirribaa kaate ka kun ittiin hiikee fi ka kun ittiin hiikee garagara iyyaaka nacbudu wa iyyaaka nasta'iin kun ani si abbada ani sitti erkadha jedha kun ammoo ani si abbada siif salaata jedhee hiika kana hunda ima gurgurama gabaa irratti miskiinni achi lafaa dhufee kaanin kaasaa ijoolleen madirakitti nama waamti karratti argamu ulamaa gurguddaadha kitaabni hin gurgurama san booda abbaa kitaabaati innillee kitaaban beeku kitaabnillee isan beeku hawaasnillee isan beeku miskiinni lafaa fuudhee waan asirra jiru guutuu haraama halaala osoo hin jedhin itti fayyadama editara hin qabnu artaa'ii hin qabnu kitaaban to'annu abba barbaadetti maxxansa amantii biraarraa dhufee maxxansuu danda'a kun yaadaan namni to'atu hin jiru ka hojjetamu isa kana du'aa ta'uuf duratti deebisuudha du'aata calaluudha akkasitti ka aqlii qabuuf aqlii hin qabne ka ilmii qabuuf aqlii hin qabne ka akhlaaqa qabuuf akhlaaqa hin qabne ka naamusa islaamummaa qabuuf hin qabne calalamee keessaa ba'a gaafa san hawaasni nama hordofuu leenji'aa deema har'a ustaaza maqaan jedhu akkam jira kaleessa akkam jira gatii akkamitti itti kafalamee ustaaza wanni jedhamu kun dhufee paarlaamaa seenee mootummaa keessa seenee biyya kana keessatti rikogniishin argate akkamitti badaa jira akkamitti sheekni tokko muka jala taa'ee qara'ee gatii kafalee waan ta'u ta'ee itti beela'ee itti dhimmamee geessee ka'ee immoo qaraasise umriin isaa itti dhumee roobni itti roobee roobni itti caamee aduun itti baatee dhukuttaa'ee qaama itti fixatee jismii itti fixatee warraan adda ba'ee ilmaan isaanii adda ba'ee yoo fuudhuu barbaade fuudhii irra taree ilmii kana baasee fide har'a sheeka jedhee ka maqaa ofitti baasee waan fedhe haasa'u kana akkamitti to'atama garaa nama nyaatu mataan isaa wayita ofitti maxxansanii sheeka ofiin jedhan jecha kanan to'atamu akkanumatti itti fufaa ustaaza maqaan jedhu akkanumatti itti fufaa waluma qabatee itti fufaa ilmiin namni addaan hin ba'u hin calalamu hawaasni lafaa dhufan kun warri pilaatfoormii algooriizimii irra jiru kun sooshaal miidiyaa irra jiru kun maraa ustaazan se'u jallata dajjaaliin mara duriyyee qulqulluu ka masdara rizqii barbaada saantimii barbaada beekamtii barbaada islaamummaa jala deemaan jiru ummanni kun miskiin eenyutu itti gaafatamadha ummanni nabii rabbiitii fi hadiisa nabii rabbii hin qeebalu jedhu hin dhalanne nu keessatti afaan kennaasaa afaan kennaan afaan amaraasaa ka biyyaa haasaa hin dhalanne keessatti kanatti hojjetamu moo achi dhaqanii hajji hajjuttu dursa wanni hojjetamu hin jiru jecha walii galatti ji'a jaha dambii mattu ba'a
جاجا دمبيتو لنجام وقاني تكون نتلوف إنه فلانون ندوف جدو كانت كاسي والباسا ننجرو كعالما كباسا ننجرو كهوغنا كولباسا ننجرو كمسقفا كبرتا كولباسا ننجرو مرتي نماتو كأنو نارفسه إنو نتكسه إنو وانكي يدوبته إنو تو كرسي كان ناركا قد ربي سيه مدى نمسي ربي لك أمبارا قبلتي متكا نمني رقابة نما كدني نتنم أيمته ربي هو الذي يعلم السر وأخفى ربي نمني كيس إساتي في دوبا إسال لي ولوك فتي أرجو جتشان ربي كنما ومسن بكن جرر أنا بكن نما جراتي سن ملكتي والسوداتي سنيمتي ربي نما الحاجة جالا ولي قالت هكذا يون دب النتات نما الها كنافو مجلسني نانولي قوتو نسا نغاني الربيسا إلا من رحم الله أما اللي رد بياسا مجلسه عندك ستو نمون جالا نجرد كوسو أتشي دقو باتني جنة تقابنو أما ساعة كانت وصيو ربي أتشي فيدو بات جنة تقابنو جرد ولكن أكوم بلاتي بلن قافلوا في الصالح الطالب والاتقابته ترسى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واجرتكم كوفة دانانين إن الله تكسرت كوفة كنتربيشن نيسا إفاجة نيسا إلالج نيسا هربا دبو نيسا غنما غلغلا يدو نيسا كوبا إساتي في أجري نيسا انقل ميسمالي والمان كوفة يتشاد ولذلك نوتي توقفا فلسفين كنن بيكم لما فا موداليتي نقبلني ديم بيكم سدفا غلطنا ما قالشون بينو آفرفا نمنو أوليهم بربان شنفا بكنجينين أفجينا كعلميس كعقليس ككرسيس ككبيناس كإنماس بكنجينين أفجينا شنفا أولوياتك هايو هندندين أما من الإسلام مال برباد ساكن كيست بيجتنو إنم برباد ساكن كيست أمة مليون جهتما كبتني إيكونوميكالي سياسات أن دينقديد أن هواسما أن أمة كنا درت أمبوردي أمبونة تات بيجتنين كوفتي مالي في ولكن أمة كنا نوي يو برنوتا ننجبسين يو بيكم سان ننجبسين يو إيكونومي ننجدسين يو سياسان أتبالي هنديمين هواسا كنا نوي ولكن إبالو تكسنا قولي مالي تكسنا قولي سيستمت توكنا قولي موتمت تكسنا قولي أما مالي توكنا هنجرو أزرين هنجرو أنا أقف في بيكوت كاما موتمت في مجلس كنان وانا كنا دلق دمالي سران كيبالو يوكين وانا كنا يون دلقين سنديسو جدين أمام الله تقافتا من بربادو أنا تكا نرقين وقاجا كيسة تريرا ليبالي نرقين أما سنونغو أكان من فيني سببا نما برباني إرتي تولولين آياس فلقين جدبنا كيناف چمينا نما برامو فارسون اللين برباچيسو كاريكولام إرتي ركو قبنا غافتا مو قبا إنو غافتا لتامو قبا بيا جيا توكو باني أچتا أغاني ديبياني غافتاني إسافي بيا والبرسيسون جغنا ونا بربادا dhimma hijaaba irratti gaafii qabna dhimma qormaata biyyoolessaa irratti gaafii qabna har'a iida irratti si maxxansan eenyu si yaadate maaliifi namni jibbaafii miti ka kana dalagaa jiru namni jibbaafii miti ka guyyaa san irra si kaa'aa jiru dhalachuu keetu yaadatu jechaadha dhalachuma keetu kana waan ta'eef haalli tokko tokko sirraayuu qabaa واني كان عاصف نفيمو تجعلتو تكيسة جرا وانت إف كدويسي نو دوكسينه كغورسينو غورسينه كأوبسينو أوبسينه تأرهاب تدي كويسي أكنا كويسي نمني اللي وفارقو عواسن اللي مو نما في لدي كنا ما لنا وجتا جرتا جري قافتشوني اللي أكبرتا مجتشا ما لنا وجتا جرتا جاء تمرتا جرتا جاء سديت تمرتا جرو وسنيو ستو هرامو وجدتو هرا كرسيتو هرامو جد اللي أكيادو دندو
كان الرد أبتمو شبابني كشبابات داين كداي تشيكني كشيكت هجي إذا ما شاء الله تبارك الله مجلس بريد أرجع يلي تراسي فكتة أكرمني وجي كيسنا كوجتني وجي كيسنا كوجت بقى تشونغاري ما واسدي إمام الشافعي رحمة الله عليه واسدي لا مفر من الموت دوار أقرني سنجرة انجر لا نجاة من القبر قبر الرنا من نجاة بوجرة انجر لا سلامة من كلام الناس الربنا ما الرنا من بليس بوجرة انجر نمني يو بربادي من نما أسيني هاga fedhe nama arrabsee bahuu danda'a. So afaan irraa qabachuun hin danda'amu. Ka ofii qabatan malee afaan namaa qabuun hin danda'amu. Namni waa sadii isa taa'ee isa eegu. Namni duuti isa eegdu. Hisaaba godhu. Namni qabriin isa eegdu. Namni immoo hisaabni isa eegu. Hirribaayyuu rafuu hin qabu deemee nagaa rafee nama 3,000 5,000 baatee hajji deemee achitti saasuu dhiisiti. Nama miliyoona 60 managgate. Yoonuma rakkoon jiraatee achi dhaqee guyyaa 2 ooluu hin qabu. Waan hojjataan hojjattu waan parsantii keessa hin galle. Quraana dorgomsiisuun dhimma majlisaati. Ejantii wayitti kanneen hojjechiisu. Hajaan isaa gabaabduma tana quraana dorgomsiisuudha hajaan isaa. Quraanni akka lafa qabatu gochuudha hajaan isaa ka ta'uu qabu. Namni quraanaa fi hadiisatti akka bulu hojjechuudha hajaan isaa malee namni hafazee hifzii akka dorgomuu miti. Quraanaa fi hadiisaan bulchuudha. Zan musirreessuun barbaachisaadha. Haqa namaa nyaatinaa. Haqa namaati jechuun dhugaa namaa hin dabsinaa. Warroota maanguddoota kaleessa umrii saniin dhufanii gatii kaffalanii teessoo kanarra isin kaayan bishaan itti facaasaa biran darbina. Tokko warroota kaleessa sababa diinii kanaatiin umriin isa gabaabate isin affeere ganama sa'a 2tti bahe haga sa'a 6 aduu keessa taa'u sani mee birdilibsii kanaaf yaansoolaa uffattan kanarra irraa gabaabsaa. Sirriin dhufu sabbatarraa hiikamee baadiyaan garigariin ummanni garigariin waan lubbuu isaatti nyaatu hin qabu. Jireenya akkana qaala'ee kana keessa birdilibsii 20-30 bituu dhiisi. Birdilibsii 3 laa kanallee sirreeffadha. Du'aata keessan dura baasa, du'aata biyyoolessaa baasa, du'aata addunyaalessaa baasa, du'aata naannolee baasa as kenna. Warra maqaa kanaan olii gad deemee waan biraa dalagu filter godha keessaa baasa namni karatti akhlaaqatti adeemu diinii nama itti amanu biraa kaanu kana hojjedha. Kitaaba keessan kan ganamarraa akka galgalaatti maxxanu kan abbaa maxxansu hin beekne to'adha. Abbaa itti godha. Jira professionaalli kan waan kana to'achuu danda'u. Islaamaawii matsaaftoonni baxaqlaalaa sittaatamu asiin bahuu qaba jedha seeratti godha. Namni dhufee haalaallatu ragaallee kennaa fi namallee mooraalee itti kenna. Wokiin gabama keessatti ashwa'ii diin irraa namni waan fedhe akka haasa'u nayyamina. Abbootiin qabeenyaa dhaabbilee garaagaraa namoota waan adda addaa hojjetan gatii itti kenna ulfeessaa kabaja saantimii kennaa fi namni jedhu hin jiru akka islaamaa namni nama qoodaa jedhu wayitu hin jiru. Kursii namni isin kenne nama qoodaa namni jedhu hin jiru. Laakiin kabaja nama ammaduu nama godha. Waan wal guurtanii biyya yaatanii olii gad deemtan kanallee ofirratti qaanfadhaa salfadhaa. Baranarraa achitti hin deebiina noo wuriidha. Gaafii uummata islaamaa hagana guutuu baattanii kasanuu biyya keessa sa'aan kun sa'a filannoodha. Kasanuu biyya keessatti sa'aan kun sa'a murteessaadha. Kana maraa lafa kaanii naga uumaan kanallee ofitti xiqqoo isii sheem namni of yaaduu qaba. Ummata harkaa qabdan kan ammoo kabajaa isaati igaa. Gaafii ummataa ka bor gaafatamu sirreessaa kennaa. Dhimma hijaabaa, dhimma iidaa, dhimma walqixxummaa, dhimma kursii qixa goodamu, dhimma qormaata biyyoolessaa.
dhimma qabiyyee kitaaba san keessa waan jiru ka amma seera kaarikulamii haaraatiin bahe kana geessine jettanii kanaafuu ትክክል አይደለም መስተካከል አለበት የሮ በራ መስተካከል አለበት ጀና አሁን መስተካከል አለበት በቃ ገባቡት መስተካከል አለበት ዘራው ምርባች ይሳለ ለወንተ ይፍ እንታኔ ወፍረዳበት ዳቲ ወፍጋፈዳ ወፍረዳበት ዳቲ ሐሳ namni ajii deebisanti miisaatiin deema waan isa dhibu wayitu jiru waan kaffalate nyaatee gala bakka faasilitii godhaafi kanaan alatti shururuulleen ka godhamee hujjaajni Itoophiyaa matarra baatamellee hin argine asiin dura dabarre inshaallah of dura ilaalla yoonuma nagaan deemee nagaan asoom miidhamin asoomaan rakkatin nagahumaan nu biraa gale akka waan hajjiin isaa dachaa taateeti quuncaa bututaa rakkataa miidhama كوني نيات وان قدي كوني نكسر وان قدي كوني نيابت وان قدي كوني أكيد سلالا قدي كباسبورتي إيشا بيا هوندا باسبورتي نمني كنّي كيسر رافوداني أشخاية إذا بالكي كنا تيجي أشبود الله غافة دبنو الله ربي جلانو كنا جنة فرن خجارة خرجتو من نمشى أستا الله كولين دم نكنا نكبيرو ندو كديم سنو سراتنيا بريته ننكتر kanaaf kunis gaafii barbaachisa sa'a kana keessatti rakkooleen gurguddoon biyya keessa jira ummata salaata dhuggan ummata Tigree ka biyya kanaa miti makkatti gali jedhanii kanaaf mala kennutu dursa islaamummaan akkasi komitee nama lama sadiitti uumanii komiteen hordofaa jira indee baay'ee jechuudha komiteen maal godhama waggansi gadi bu'eetiin pirezidaantiilee waliin haasa'e mootummaa waliin haasa'e piraayim ministeera waliin haasa'e hiika malee komitee namni balbala bitti bilbilanii har'a beellama hin qabnu jedhanii miti barka itti ramadamu islaamummaan akkasii miti kanaafuu xiqqoo isii sirraa'uu qabaadha zan akka hawaasaatti immoo wanni isin hubachuu qabdani waa hunda finnee asitti saaxilaan jiru parsantii 90 kiisa keenya kaanne parsantii 10 namni ufaa yaadatu ufaa argu sirrii miti jecha malee akkitti walitti himanillee baay'eedha walitti illee hin himama himamees jira rakkoon qabu sodaatina akkitti wal gorfatanillee baay'ee jira gorfamees jira ta'irra gurbaa garaa nagamgaa jennaani ka irraa haqqise argitee jedhe waanuma irraa achi haqqisan santu bal'etti achi ba'a malee taadhamaa sanii miti islaamni tokko ta'ee deemuudhaaf gatittu kafalame har'a majlisa tokko qabna kaleessa lama maatama lama hojjetanii majlisa lama hojjetanii sun fashalee dhufe warra waan kana walitti maxxanse gatii kennaa gaafin guddaan akkanaan hin dhufne soo achi jira kaleessa warra wayita hoteela ji'a sadii fi bultii 16 biyya kana magaalaa kana keessatti namni kun hundi taa'ee nyaatu kan namni tokko isan beeyne rabbiin malee birrii kana ulamaa kana nyaachisee akkanatti islaamummaa bakkaan ga'e kararratti goommaan bishaan itti facaastanii biran tarinaa yoo yaabbachiisuu dhabdaniis bishaan keessan irraa achi qabadhaa bira taraa sadaffaa protokoola keessan illee ir'isaa protokolli kan rabbi namaa etiikse protokolli qachiiti VIP'n ka siraaxa darbe kanaaf kanallee xiqqoo isii bakka qaba iddoo qaba wanni eeganillee hin jiru wanni namarraa eeganillee hedduun hin jiru kaleessa sin eeggamne boruu sin eeggamu har'a qofaa miti kunilleen sirraa'uu qaba ዋርዲያ ፊ ፕራዶን ነመጀላ በነኒ የተከበሩ ጀደን ኩንለ ይቆ ህርባችሁ ቀባ ሰው መከበር አለበት ስልጣን መከበር አለበት ወንበር መከበር አለበት ኩን ጋፊ ተቆንቀው ጥቆ ከፈፉ ወንበርባች ይሳለ በከ አዳም ፊላችሁ ወንበርባች ይሳለ ከነለፍ መራቂሱን ጋሪ ምስኪነ ወራ ኢራኡል ሲቀኒ ኢጃኒን አርግነ ከነለ
ittuma gabbu'anii arguun barbaachisaadha. Sinigalee dhaquun barbaachisaadha. Wa'anzir ashiirataka al-aqrabiin qe'ee keessaa baatanillee ziyaaruun gaariidha. Ka biyyaa ta'uu danda'a, ka naannoo ta'uu danda'a, ka godinaa ta'uu dandeettanii garuu qe'ee keessaa baatan immoo rakkoo hawaasa saniitti gabbu'anii dhaggeeffachuun waliin taa'uun baratamuun barbaachisaadha. Adaduma kursii koruun yoo namni achumaan bade kursiin kan nama balleessu malee kan nama hojjechiisuu miti jecha miskiinni lafaa dhufu kana leenji'aa dhufa kanallee sirreeffadhaa. Haasaanu akkanatti haasofnuu fi dubbannu kanallee ittiin aarinaan komatinaa. Wanni hin komatinaa isin hin jennuuf gandatti galanii wal hamachuu fi shira walitti xaxuurra walitti himuu wayyaa. Walitti himaa deemuu wayyaa namni uf argaa deemaa. Hunda isaan beetanii. Waan isinirraa haasa'u isinitti himu wayita isin bira dhufu hin kolfa. Kophee isinii hidha. Kanaafuu kama amma isinitti haasa'u kana wayyaa. Sa'a dheeraa haasofne waan ta'eef kana booda itti deebinee waa'ee majlisaa wanni irraa haasofnu harfiin adda baafne akkaataa likkii isaatiin hin jiraata. Ammaaf kanumaan nagaan bulaa hundi keessanuu warri sa'a kana guutuu teettanii dhaggeeffattan. Ana rakkoon hin jiru. Dhimma kiyyattu dhimma islaamaati, lallaba kiyya lallaba islaamaati. Haasaa oolullee ani hin dadhabu. Isin garuu hojii qabdanii dadhabbii qabdanii. Kanaafuu baga dhaggeeffatanii xiqqoo isii nama naannoo keessan jiru hunda isaa nama bakka bu'aa islaamaa ta'e gorfadhaa. Xiqqoo isii gorfadhaa. Mootummaallee waa namaan jedha. Siyaasaallee waa namaan jedha. Saayinsiillee waa namaan jedha. Nama taazzaba. Ka kolfe hundi nama jaalata jechuu miti. Ka nama seeqate hundi sirrii jira jechuu miti. Ka namatti hiixate marti keerii namaa kenna jechuu miti. Summiillee namatti hiixate. Kanaafuu sababaallee hin guddisina, ebaluttullee achi hin maxxansina. Namni tokko waa isin hin dhoggine, namni tokko isin dura hin dhaabbanne, mootummaan isin dura hin dhaabbanne, hawaasni isin dura hin dhaabbanne waa jajallisuu kanallee irraa dhaabbadhaa. Waa takka wal quba qabna waan ta'eef nuti galatoonfataa dhufnee ammallee galatoonfanna. Warra khayrii nu dalage mootummaas ta'e, ka ala jirus ta'e, hojjetaas ta'e, daa'is ta'e, sheekas ta'e, abbaa qabeenyaa ta'e warra diin kanaaf kontirbiit godhe eenyu jechuuf duuban jennu ulfaadhaaf galatooma isin hin jenna hunda keessan. Gaafa ofii hojii dadhabdan immoo ebaluun nan hojjechiifne kanallee xiqqoorraa akkas godha. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.